gurbaa miiliyoon harka ciniinte sanatti dawwalaa jirra nu waliin tura. Gaaddisa Islaamaa Sheek Naaseer tokkoffaa Finnee jedhasan jechuudha. Poolisoota ilaal poolisoonni ganda nuti keessa jirru ganda inni jiraatu san dhaqee qabuu hin danda'u. Achuma poolisuma achiitu isa san nama san ta'uu danda'a malee ganda biraa keessaa dhaqee poolisoonni ganda san keessa qabuu hin dandeessu. Poolisoonni ganda keenya keessaadhaa ganda sanitti dawwalanii nu himan jechuudha. Qaama seeraatiin akkana viidiyoo ragaa qabatamaa harkaa qabna. Ragaa guutuu harkaa qabna. Viidiyoo itti agarsiisnee hanga wayyaa asitti poolisoonni warra Booranaa fa'aadha. Warra afaan Oromoo beeku. Viidiyoo turgomuu maal hin jaamu afaan Oromoo ni dhagaasii galee itti dhageessifnee viidiyoo inni ergamaa Rabbi arabsaa ture. San booda poolisoota nu godhanii poolisoota gaafatti nu godhan nurraa banuu laayifirra jira warri yeroo san laayifirra turan ijoolleen Yesuus yaa baasu jechaa turre. Dide wallahi ijoolleen alhamdulillah ijoollee qeerroo jajjabduu qabna. Har'allee namoota jajjaboo jechuudha. Tole warra wallahi hedduu takka nu boosan ijoollee duriyyee bara ijoollee duriyyee uummata karraan ba'e inni hulaa banuu dinnaan osoo poolisoonni jiru maskoota caccabsee jechuudha. Harkisaa kun dhiige ammallee wantaan intarvii goonee jirra Gaaddisa Islaamaa irratti inshallah viidiyoon ni dhufti. Kanaaf achirratti nurraa banuu dide lubbuu kiyyana ajjeesu yaatan ujee nurraa banuu dhaaboo gurbaa ijoolleen yoo asirraa yoo ni poolisoonni si dhiisanii ati irraa banuu didde ijoolleen si ajjeetti dhiiga siree gooti dafii poolisatti harkaaf kan yaadan namni hundi kan yaadan itti dhaqanii yoo poolisatti harkaaf kan nu baatte ijoolleen si ajjeesuuf teessi lubbuu teessi baasti poolisatti harkaaf kan yaadan yoo amma cal jaanii poolisoonni nurraa banuu didde yaanii cal jaanii galan poolisoonni achi waa'ee amantaatiin qalbiin beeku yoo ni fi gartee inni dide ulaa dhaabanii cal jaanii dura dhisanii baan maali jennaan qalbii amantaan hin beekan jechuudha. Erga inni banee akka ittiif kan nu baate isaanumatti numa dhiisanii nu biraa deeman. Nu dhiifnaan gaa ijoolleen waama biraatti tarkaanfii addaati dafii harkaaf kan yaadin. San booda achi viidiyoo bane ayyee koottaati poolisota qoftiin koottaa jara kaan achinarraa ofii geen poolisota. Nuti ayyee inni dubara dhaabbanne san booda gaafa ulaa banan ijoollee wanta harka itti xaxiin itti kaanii gaafa wanta godhan. Wallahi ijoolleen dhiiga isaa godhu kaatee tirkitti harkaa godhan poolisota harkatti hundaa'u inshallah asirratti naasa'amu. Akka jechuun barbaadeen walumaa galatti alhamdulillah amma to'atamee amma reefu achi galla mana murtiitti waan inni harkatu murtee gahaa inshallah akka irratti fudhatamu kana boodallee jalaa nafnu boroomoo mana murtii guddicha mana murtii olaanaatti dhiyaata inshallah achitti himanni irra banamee achitti immoo murtee saadhaan Barsiisaan Aliin dhimma harkaa dubbachuu dhiisanii waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa gisee duwwaa waliin dubbannu harka inni hin ciniinne harka mastaawutii dhawee godinyaa koochiisan anaa miti mastaawutii dhaweeti harki qubni 4 mastaawutiin harka seene malee miliyoonii hin ciniinne nillees anaa miti jedhanii sagalee bakka tana keessaan kutanii akka isiniin ja'a harki isaanii fayyaa qabachuu barbaadeetti. Wanti kun wantoota nama boonsuudha baay'ee kana gammachiise mee warri isin gammachiise laayikii godhaa sabskiraayib illee godhaa waa hedduu dubbanna ganaa isaa wajjin illee waa hedduu dubbanne ammoo kana qofaan idiit godhee haasaa sirriitti dhaggeeffachuu barbaachisaadha idiit gochuu barbaachisaadha akkuma kanaan poostiin godhamu galatoomaa isiniin ja'a.